galee waan durriyyummaa dalagaan jirtu waaqaraatu dhiisii naan jedha. Okee gagaraa jiraatte dee'an tuktuki makana dhufee taphaadha yookiin naa tuktuki makana irraa haasa'aa galgalallee waan galee sa'aatii meeqatti loonatti dhawul biizii silkiisi maali sheeticha nu garaasisaadha taraa kiyya ga'e achi fa keessa sagalee naa qabdi achi keessaa ba'an jiru naan jette sheetichi sa'aatii hunda garaasisaa kana garaa boleessoo gabaabamatti ati jalaa hafe yoo dandeetteette yookaan gorsii ka'ii chaansii kennii fi irraa gadhiisi dantaasiiti. Shamarran namni 300 as jala jirtan keessaa takkatti illee taate keessaa na dubbisaa aniin kun miskiina keessaan dubbisaa boorri qaceelaan itti heerumtan heerumni eeybita kan qabu warri agartanii hudduu isaatiif lubbuu isaa isarra tokko xaaxaruu dandeettan keessaan dubbisa yookaan burutti heerumtanii yoo markaza seentan inni akka yaadna mandhiisu quba qabaadha. Gowwaan aan jette oromtitti teetto yoo naarte luchi harakeeti gowwaan haasa lubata kolkolle. Laa isiin akkanumaan dhiise wannoodha isiif rakkoo kana keessa irti isii yoo tana beetaa sheekatu yoo nakki yaaraan olii oofaa haaraa sanuma akka dhiisi nurra. Kita jettu na ayyuun arrabsaa turte des doktori. Tamiimaan cheetii yeroo biraa tamiimaa irratti jedhamu. Goddanyaa jaarsa ta'uu nootu goddanyaa siita konaa kennitanii. Ayee gaafadhu. Sheekticha waa gaafachuu barbaadeeti. Gaafadhu. Jechuun dura ijoollee tiktookiin balleesse gaafii sheekoleeti beektanii tiktookiin balleesse tiktookii dhiisaa markasa keessa seenaa karaa markasa keessa yoo seentanii qajeeltanii birrii keessan isin nyaatanii jedhaa lallabaa turanii ijoollee shamaraati jechuudha. Amma wanni shamara jedhanii markasa keessatti markasa keessa yoo seente dubartiin kamiinuu abbaa manaa qabdu abbaa manaatiin ta'uu hin jirtu. Maali sheekoleen abbaa manaatiin walii kaa jedhanii qaraasisaa jirammoo diini maqaraasisaa jiranii gaafii kana naa deebisuu dandeessanii sheekota. Sirriidha. Tuni sheekun akka bashariititti waan jettanii sheekon nammaam jedhaani sheek nammaam. Sheek nammaam jechuun maali beekanii nammaamni namaaf nama addaan kutu. Jaarsaaf jaartii wal hiisisan malee sheeka kuttee jechuudha la. Sheekun nammaam sunniin ana biratti jechuun maaliif jennaan mee jaarsaaf jaartii silaa namni qaree dhalaa yoo qaraatee jette walitti hidhamti malee wal jabeessan malee haqa isaa jabeessiti malee addaan diiganii ka addaan diigu maali sheeka sani markaza qaraataa irraan kaasinii quraana qaraataa jedhaan bakka inni fuudheetiin akkana jedhu nan hin agarre rasuulli alayhi salaatu wassalaam amrii abbaa manaa tole jedhaa inni immoo amrii sheeka darasaa tole jedhaa jedhaniin kanaaf obboleessa kiyya sheekin nammaamitu akkana godha kuni sheeka nama jaarsaaf jaartii jidduu lamaan addaan diigu jedhamee akkasii godhatu malee jechuun baree lafa keenyatti amma nama baay'ee argina. Uswaanarra waa hin geenne namoota baay'eedha. Irra jaala dubartiin abbaa manaa qabdu jechuudha. Mana markaza keessa qaraateef seente taanaani abbaa manaatiin kalaas walii kan irra caalaa jechuudha. Natti hin dawwaliin hin qaraa yeroo hin qabu. Qaraatee kana eeyyama abbaa manaatiin ala eeyyamamaadha. Haasaa abbaa manaa dhiiftee jecha abbaa manaan dhageettu ka sheekaa bichaa dhagee. Lammata irratti illee sheekoleen hin jiran. Rakkoo qabdi sheekoleen. Maali wanna kana meeti ko dhageeffas irraa gabaabsa in qarayni dhaab yooteen amrii qabdaa dhaabsisuu amrii qabdaa waajibaa barati waajiba beektaa waajiba jechuun dirqama jechuudha si tole jechuun dirqama dhaabi faatihaa yoo beekte attahiyyaata yoo beekte afaan itti salaatu yoo beekte inuma markaza kana shakkii darsamata naayyuu shakkii yookaan quba sinnatti dhaabi yooteen mirga qabda khalaas sila rabbiin mirga keessi eege wayati eeggatte obboleesso darasaan akkuma niitii ta'e irraa waa takkaa kan qaban waa takkallee akka maal qaban hakuma inumaa hin qaban maa wajjin fuute naman maa wajjin fuute inumaa qarraan qabanii bar ila yoo fedhaan wal mari'attanii qara jettee bakka atitti heeyyam bakka shakkite irraa fageessu mirga qabda bakka heeyyamte yoo qaraate rakkoon qabu ganamni markaza gali markaza tayyib isa si fuudha. Bareeda maashaallah dha obsa adda bakka waan gaarii qabattee ni dhufte wanni akkana kana sheekolee qulqulluu akkana jechuudha ka waa'ee diini rabbii himan bicha yeroo hundaa asirra nuuf fidi. Bareeda asiin haadha geeffatu warri markasa keessatti illee ijoollee janajjanii abbaa manaatiif fireendii minaamini adda oofu kunniin. Meeqaa kan beeka ta'u ijoollee ofiitee 280 gabaree biyyaa miskiina kishaafa akka qabatee deemu jawwaala duudaa tana yoo inni itti dawalee jedhu baadiyaa keessa deemneetti dhiimoo ofiitiin banee fi
والله ولدت أفان والسيسي نرى قد إيسيريني أمير إيسي قو سيسي بودا أما إيسي فودي ملك إرانا كتاجر إيسين بيو في جرتين أما اللي غافي تكو قبا شيخ غافي قبا جيتشوني شيني جيتشورا بري جيان فرطا تاكا كيسا مديرا شوماني جيتشورا شيخ غمچيفنا وانا غنا اسكنا اكنا غونا جداني غافتاني جولي را ولي غوران نم توكو بري سان دبي وچ كيسا وسون كفلين نيسيتين جدي نمساني اچ كيسا باسن مالي ون كنا حرام ابو من تاني انم بيكا دي سر بيكا كان مره وجتا ربر يرو هدو كان مره وجتا يرو هدو رغا قرانا فيدي واني سني غو قف فدا جدي غور رغا بايبر أنا ما وني درسان دينا تايف مالي بيتني يسي قرآن أف دينا تايف بيتني دينا قرآن أف التاني بر حديث أي مفيمتي لفجلا كدو ناقب ملك بيرني رانغورنا أمات أفر موشن إردو لطوري أكوان بككاني تبوتو سنة دي سنة أما أكا قدن نباني قبطة غافة دولا كيسي ساني قبطة ساني أس كيس ساني شولوكا أچر منغا دينا مكباليسي دولا ملي أكوبا إساني كان دوراني رأي رو جتا جرا انقباب سيسي مبوليسكي دوران ورنا بيكو نبيك يروح تو بريدة شيخ بكري لا شيخ بكر بريدة ما شاء الله لا أستاذ كين إسن شيخ دوغما عالم قدارا إسن جبه فتشو كنا جبات دهم شيرو Sicha wallaga ilani waan ta'e keessa sheekota sagalee geessan tokko waraabadhee gabbuufadhee qaba sagalee kanallee dhageessise waa'ee amma isin dubbattanii kana sagalee kana dhageessisee naani sheetichi kun waan beekuyyuu nuun jedha sheetichi kenna garee keessatti jedhe la sheetichi kun osoo waan beenne quraanallee dubbatee waa hunda isaa hiikaa jira akkamitti waan beenne naaniin sheetichi kun rakkina qaba rakkoon inni qabu kanaa jetti ati rakkina qabdu rakkinni kan kee ifanu ta'e rakkinni kan kee diinii rabbii himuudha rakkinni kan kee dhugaa dubbachuudha amma argaa jira waan ati jettu sa hundaa nama kana qabnale waan bira waliin qabnu mallaqa nyaatina waan isinii ga'u fudhaa jira ragaan isaan dhoogaban qur'aana maxxanse hin fedhan ka amma darasaan mallaqa nyaataa jirtu kan ifaanye ka beera takka raakuma 40 fudhattu maan rakkatte jedhe diina isaanii taabar galii irraa cita ila sii galee galii koree qabanii barisaan atin beektu malee koree kudhan qaban alaa dhibba jala jira wali guuran du'aayii la jiranii garee wal ijaaranii guyyaa wali jiranii mana bitanii adaama keessatti jiraatu jira kana sii gala galii kana irraa dhaba maaliree falli maqaa xureessinaa bara na waaqeffatanaan jedhan oktodorsi jedhan abaashinaan jedhan wannummaa naan hin jenne jiru durriyyee naan jedhan hanguma dhuufuun irraa baatutti illee gaaf takka isaan hin irreenne maaliif gatii isaanii beeka garuu wanni gaddu maali uummataa cabcaabii isaan jala deemee harka dha'uu gaddaa maaliif wallala waa takkan been shamara dhiirille waa osoo nubatini maal jedhaa jirani mallaqa keessan jabeeffadhaa waan isaa ga'u akkuma sheeka biyya keenyaatti xiqqeessaa kennaa fi darasaa uleen ofirraa dhoogaaf dunyaatti hin kennina karaa irraa yoo rabbiif ta'e jannata ka seensisu isinii miti rabbi jedhaa dhugaa gixii dubban beerra namaa xiqquban naqina nama addaan hin diigina quraana gara jettanii abbaa manaati haadha manaa addaan hin diigina beerra namaa quba itti naxanii hin balleessina baballeessanii wal jala agartee kijiba walitti yaa'ina ustaaziif gootaniitiin nama afotti afaan xaxxaragattaniitiin olii gadi fiigina baradhaa qaraa dhugaa beekaa dhugaa hima kana baroonni ani irratti nanta duulanii malee awwaanaa godhaa jechaa miti mee guyyama takka qarshii takka basharnoo gaafate namni irraa dhufu anqaraasuu jiraami markata tokko fira barsiisuu jiraami ijoollee hedduun na beeka warra narra qaroo heddu guyyama takka qarshii takka isinirra fidha yoo jedhee bashar dhufeetiin qabriirra dhaabbatee namni haa dubbatu jara namaan qabu ila sheekota kenna usuwaayuu barbaadee namni akkasii kun rakkoon qabu maaliif dhugaa jirtu akka waan ummata keessaa dubbataa jirtuti miidhama ummata kana akka waan ati argitee dubbataa jirtu maaliif waan kana waan ilmi namaa hundi isaa gubate wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf gowwaa maalii jedhee ummanni barreessaa miti ummanni waa hunda asirra deemtanii afuufaaf keessa tunniin faatota kiyaarri keessa buleesso kanan beena ummata kiyaaraan qaamni isaanii gurraachate kana dhiise warra waa barreessu kunniin barbaachisa anamma waan isinirraa hubadhe keessa ka galata namaan galchine galata rabbiyyuun galchu ummata jazbaa yaakii nama rabsaa ol kanaa waa tokko gochaa ifa godhaaf isinii galee kota amshiiru isin jabeeffannaa isinii jeeticha kenna waan qabuun ani dhabuun dhaattu keessan hordofaa fooloo godhaatii guutummaan keessan hordofaa marii isin miti yoo boorbaadii irra isin kaanna akka beetanitti irra hojjenna
والله Sheekota sagalee keessan kana ilaali arsicha koola dhaggeeffadhan waa tokko bicha himee sheetichi kana biratti sagalee isaanii hadhammoo wallahi alhamdulillah sagalee isaanii kana dhaga'uunu fuudhee waan jira muluu murteessee waan anqara irra taa'eetiin shaffanee irra taa'aa jiru muluu ifanaa godhe ulfaadhu jecha siif hin qabu. Kanaafuu sheek akkanaa kana yoo argitan galata isaallee galcha waan inni jedhallee itti fayyadama. Shamarran keenya dhiirri keenya yoo ufii keessanii ila na dhaggeeffadha yooma ufii keessanii ufii waagootan anaa waagootan darasaa uleen ofirraa dhoggaa uleen walaa ofirraa dhoggaa de ilmoo islaamaati barisin naka ofirraa dhoggaa uleen wallaa bila bareechisa maxxansa ofirraa dhoggaa sariin tunni sheeka qabnaa furnu ganda de ilmoo islaamaati barisin namaa bari hin salaattan birri yoo ittiin argin jedhaanii bar qoshaashaan ila sheeka jedhee ittiin jedhate birri yoo argin jedhaanii isiin jaartiin gaata jaa halaala isaati maa birri ittiin argin jedhaan wanni inni godhuuf ittiin argin maanni. Kana bara kanatti bultii keenya warri diigaaru warra garee imootti galchee shamarran keenya doorsisaa viidiyoo irraa fuutee doorsifti shamarran keenya sini galee amma ka viidiyoo kana gabbaase kan dhagaa beerra wanni markazaan baaneef isinii maa dhagaa wanni si yaadachiisu awwala amiira hudduu isii ubira waraabee darasichi ubira kaa yoo isiin xiit jettee itti gassi darbaidhaan nama biraatti kennee osii darbaidhaanii beerri hudduun ala jirtii miiqinoo achuma keessa Allahu akbar Allah akbar jaa waga darasichi sundu o kaga darasichi sullain irabadu sini kale berran guutuu ta'ii morra oli gaddim takka takka malee hudduun darasaa bira jettu buleessu anin beeka barna bira jira video keessa kolfaan duuta wallahi billahi waan isaan dalagan hojii isaanii anin beeka barnoole dhiyaannaa ni beena wal beena bar nusirri wal beena bar berran namoonni achi markaza sanii duutee achi badu jawaalle achi keessa gubatuuf maaliif hudduu achi qabdi tuwwan immoo agartee jajjabduun agartee asirraa loltu tunniini achi hin qabdu eege tuwwan eege achi qabdi akkam achi baati onna darbaa fuula kee wajjin salphatti sii galeera rakkoon jiru kana buleeyanti akka isin hima isin kuban qabdu waan gaafii tokko asirratti la gaafii tokko gaafii kiyya kuni gaafii shari'aa wal qabatu dubartiin tokko akka amantaa musliimaatti irratti sagalee ol qabdee yookiin daawaa godhuu hin dandeessu hin taa'amuu waan jedhu wayii dhagee garuu see sagalee laaftuudhaan dubbattee si dhaga qabattee sagalee ofii seera yaa bakka dhiirri jirutti sirri dhugaa keeti amma immoo markaza keessatti wanni jiramu osoo dhiirri jiru osoo ijoollemmaan diin barate jirtu sagalee kana ol fuutee bismillaahi assalaatu wassalaam alaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam jettee dumaan daawaa gooti. Hingeerarti yoo aboo hingeerarti ati daawaa etaa ka geerartu jiraaba hingeerarti fuutee tuma fayyammaan ima geerarti namni erga quraana diin barachuuf dhaqee gara tokkoon diin baranneedhaa shari'aa rabbii kana cabsuun hin ta'a. Maaliif barbaachise garuu sheenni kaachi taa'u sun kan isiin sagalee irratti ol fuutee akkasitti hadiisa irratti qaraatu suni maaliif cal jedhee haqa rabbii tana dhugaa rabbii yookiin ergamaan rabbii wanni kun dhoowwaadha erga jedhanii maaliif jarri irratti sagalee ol fuutee irratti qaraa'uun barbaachise seeticha kiisingiitti ol guuranii maaluma si godhe rabboobsa wayi miskiinummaa teetan ummata abaaboof kiisingiitti ol guuraniitiin akkasitti laayiqiif abaaboo kiisingii dhungoo itti kennan bardhalaa markaza lammataa irra teettee bakka barcumaa lammataa san teettee jennaan gaggabduu jira jawwaala jalatti niitii taatee achi teetti bara wallaahi billaahi bakkeen suffaadii akkasii hafti abbaan fedhetti taa'uu hin danda'u barjeeticha inni maaliif hin goroggora halkan goroggora na harkaa fudhataa jettee achi teessi dhalaaletti fuula guura nazaaraa gugurraa tana ofirra deebisaa yoo bakkeessa namni taa'uuf ta'e obboleessoo kiisingii qofa bakkeen sun ka jiru laal abaaboo kiisingii qofa billich sila irratti asikitta sila akkana goote sila na asikitta sila na dhungatitta sila akkas godhitta jedhaan mi rabbii keetti waan achi keessa jiru aboo buteelli mannaafa shaallee والله جالس كذي أني أبو فكرين أمة ذكي زر وقارب بيوتي بيت أمة فكرين قوته هاي لا غافي لما تعلم فكينيا في أكمن أمانتات تو أكمن أمانتا مسلمات تو نمي تو كقراونا بيفي قرآن باب قرأته في ربي تي إنجا فتنا تفكرني إنجا وان صلاتهم بينان سنجا فتربي فاتحة كهو بيت كنا جالس سرا بيكا أوكي erga kasne dubartii ammallee rabbiin salaata hatta salaatu masiitu yoo racaala masgida ralle mana sii godheef masgiduma dhaquu dirqaman qabdu dubartiin akka shari'aa islaamaatti garuu jarri erga rabbiin waa hundaa isii laaffisee dirqamni isii dirqamsiisee yookiin bakka abbaan manaa isii
hin dhaqin bakka sana erganni jedheeni dirqamni isin bakka sanii qabdu maali erga abbaan manaa dhoorke. Barbeerri majnuuna abbaa manaa itti addeessanii waa takkan beeku homaa isiniin godhu hin qaraane jaamaan kun qur'aana siyoo yaa qara jedhaniin deebi'anii qashti jennee keessaa itti dawwalanii tuttuqan qubaan bakka sadiin qubaan tuttuttee naan dhalaan si'a jechuutti buleessa qodaaniitti silaalte beerri qubaan bakka sadiin tuttuqnaanin siidhumatte fayyaan qabdu achitti ilaaldaa homaan lallaaffisanii qubaan gorogoruu eegan eessa quba si qabdi isin kana meeffatte. لا والله جتشي كيسان نغارا شيكو تاكينا وني سنجتان نوتاي جرا أنا يروبا يونا أبصار نغارا بشيتي چكنا نجولي واجتو ما لشيتي چكنا ما كنا ويران جريلا جتشي نجرو في جتشي نوتي أرغا جرو والفقاتا سنيغالي كوني نغا جرو لي نغا لفقاو نرقو تاكنغو شيكو لينا چكيسا سني إيمو داوان بتتاني ولي دربان ساني كبافة توخانا نمبيقون أكما تكتوكي كان ولي دربان تاين بيقون إيمو سنة بافة